Elseyidhaan akka jedhu yaa Elsey hin darbamu jedhin hin darbama. Kun naaf isa dhumaatiin jedhin kun siif isa dhumaa yoo barbaade. warri humna nama buuftan daandii gadhiisaa. ati nu gidduutti ormoo osoo hin taane nama kabajamaadha. reeffa nama keetii awwaallachuudhaaf immoo lafa keenya keessaa isa caalu filattee bakka barbaaddeetti akka awwaallattu siif ayyamamaadha. eenyuyyuu si dura dhaabachuu hin danda'u. harka keessan akka godha sagalee tokkoon sitti magalgala kana dabartee deemta taanaani hunduma duratti Waaqayyo adda sii kenna. xiqqaa duratti Waaqayyo adda sii kenna. guddaa duratti Waaqayyo adda sii kenna. beekaa duratti Waaqayyo adda sii kenna. wallaalaa duratti Waaqayyo adda sii kenna. guddisaati ameen. Abrahaami reeffa biraa ka'eetu dhaqee ijoollee heetiini araraa eessattan awwaalladhaa lafuma xiqqoo isheen alaattuu jennaani ati nu gidduutti galaa mitii beeki orma mitii beeki. ati nama guddaadha. ati nama Waaqayyoon kabajameedha. ati nama Waaqayyoon nagahee ba'eedha. kanaaf iyyuu bakka barbaadde filadhu. Waaqayyoon nagaa deemta taanaan isa amma si durseera jedhu hundumaayyuu hin dursita. Waaqayyoon nagaa deemta taanaan bara namoota baay'ee harkaa karaan badu jiruun badu jireenyi badu ati garuu daandii manaa ilaaltee deemta. yoo ameen jettan isinii ta'a. haa kabajamu Waaqayyo. egaa mata dureen keenya bira darbii deemiidha. nama darbee deemuuf maaltu ta'a? qabxiiwwan muraasa qabxii murteessaa ta'e isinittan himaa. tokkoffaa irratti namni akkasii kaayyoo isaa bira ga'a. namni darbee deemuu danda'u kaayyoo isaa bira hin ga'a. kaayyoo qabdu siif Waaqayyootu beeka. kaayyoo qabda taanaan garuu wantoota wallaansoo si qaban bira darbuun dirqama keedha. bira dabarta taanaan immoo Waaqayyo si milkeessa nama galataa taataa lafa yaadde geessaa sababii keetiif firoonni kee olloonni kee biyyi kee kan eebbaa ta'a. Haleluuyaa. isa lammaffaa mootota boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti bishaanicha erga ce'anii Eliyaas Elseyidhaan utuun si duraa hin fudhatamin wanta ani siif gochuu danda'u anatti madhu jedhe. Elsay immoo deebiseefi araraa hafuura kee keessaa harka 2 akkan argadhu anaaf godhi jedhe. sirriitti dubbadheen ture na dhaggeeffadhaa. kaayyoon Elsay maalinni ayyaana Eliyaas irra jiru dachaa 2 argachuudha. gara kanatti kan nageesse maalinni dhimma kaayyoodha. kaayyoo kee ati beetta. mul'ata kee ati beetta. maaliif deemaa akka jirtu ati beetta. akkastu ta'a garuu barana waan bira darbuu qabdu bira hin dabarta yoo ta'e Waaqayyo biraan si ga'ee si milkeessa. waan dhiisuu qabdu hin dhiifta yoo ta'e Waaqayyo biraan ga'ee si milkeessa. isa lammaffaa nama darbee deemuuf maaltu ta'a? namni akkasii hin dhaala yookaan dirree bal'aatti ba'a. ameen ameen. ani jedhaa nan dhaala malee hin dhaalamu. mul'atina keessaa jedhaa hin dhaala malee hin dhaalamu. afaanni kana dubbate har'aa kaasee humna maqaa Yesuusiin hin dhaala. mandara keessa jiraattu keessatti sobduuf jallootas si dhaala osoo hin taane situ isaaniin dhaala. bakka hojjettutti hamtuuf hamattutu si dhaala osoo hin taane situ isaaniin dhaala. yeroo baay'ee wanti nuti ofii keenya gaafachaa deemnu, wanti nuti ofii keenya gungumaa deemnu, wanti nuti fuula Waaqayyoo duratti kanatu kanan taane sanatu sanan taane Waaqayyootu kanan goone kanatu asiin akkas hin taane jechaa deemnu hundinuu waan xixiqqaadha. Waaqayyo immoo waan guddaadhaaf si barbaada. wantoota sana hundumaa bira si dabarsee eebba guddaa harka kee galchuu barbaada. kanaaf dhaggeeffadhaa. sagaleen kun kan keedha. ergaan kun kan keedha. humna maqaa Yesuusiin har'aa kaaftee hin dhaalta. namoota ani naman qabu jettaniif ergaan qaba. namoota ani humna qabu jettaniif ergaan qaba. namoota eenyuun na
jettaniif ergaan qaba. Namoota eenyu gara koo godha jettaniif ergaan qaba. Inni qophaa si dabarsu ilmi Waaqayyoo Yesuus fuula kee dura darbee deemsa jalqabeera. Irra deebiitii ameen jedhi. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 22 irratti yommus Yisihaaq achi adeemee boolla bishaanii kan biraa qochisiise. Isa irratti garuu namni cokkoloon kaafne. Kana irratti inni amma Waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenneera. Nuyis biyyicha keessatti hin baay'anna jedhe. Ameen. Achi adeemee Yisihaaq boolla bishaanii kan biraa qochisiise. Isa irratti garuu namni cokkoloon hin kaafne. Kana irratti Yisihaaq maal jedhe? Amma Waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenneera. Nus biyya kana keessatti hin baay'anna. Nus biyya kana keessatti hin naalla. Nus biyya kana keessatti lafa hin qabanna. Mandaruma jibbamaa jirtu keessatti, mandaruma dhiibamaa jirtu keessatti, mandaruma lolamaa jirtu keessatti, mandaruma dhiisee baqadhumoo maal godhu jechaa jirtu keessatti Waaqayyo si dhaalchisa. Maaliif kana jedhe laata? Iddoo baay'eetti cokkoloon ka'eera. Iddoo baay'eetti lolli irratti banameera. Amma garuu Waaqayyo harcaasee biraa hambise. Baroota dhufee darbu, guyyoota dhufee darbu, hamattuu kan qabdu, lola kan qabdu, diinota kan qabdu, barana Waaqayyo harcaasee si biraa hin hambisaa. Kun ergaa koodha. Ameen jedha. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 54 lakkoofsa 2-3 irratti akka jedha. Iddoo dunkaana kee dhaabbattu bal'isi. Dunkaana kee haleeli dhiisi. Finyoo isaa dheeressi. Qafoo isaa jabeessi. Ati gara bitaaf gara mirgaatti hin dagaagda. Sanyiin kee saba warra kaan irra biyya hin fudhata. Ati gara bitaaf gara mirgaatti hin dagaagda. Sanyiin kee immoo saba warra kaan irra biyya hin fudhata. Qabaatti mana simbira jiru. Waaqayyootu dubbachaa jira jedha. Ati gara bitaaf gara mirgaatti hin dagaagda. Sanyiin kee saba warra kaan irra biyya hin fudhata. Ameen jedha. Namni in dubbata hin soba. Namni lafa ganama jedhe galgala hin jiru. Abbaan kee Yesuus garuu hin sobu. Kaisi jina jira jennaan sima jira. Jabaadhu milkoofta jennaan inuma milkoofta. Ameen ameen. Kun hin taasiin jedheera taanaan Waaqayyo numa ta'a. Karaa barbaade haa ta'u malee. Ameen ameen. Kanaaf sagalee kana irratti maal jedha? Iddoo dunkaana kee dhaabbattu bal'isi jedha. Gaafuma dunkaana kee dhaabdu xiqqeessitee isheemti kun iyyuu nageessi haganuma nagaan jedhiniiti dunkaana kee bal'isi. Kana jechuun maal jechuudha? Mul'ata bal'aa qabaadhu. Yaada dheeraa qabaadhu. Fageessi yaadi. Fageessi karoorsi. Akkana jechuudha hiikisaa. Mul'ata dheeraa qabda taanaan, karoora dheeraa qabda taanaan harka keetu gabaabaadha malee harki Waaqayyoo dheeraadha. Humna keetu xiqqaadha malee humni Waaqayyoo guddaadha. Yesuus biraan si ga'a. Kanaaf iddoo dunkaana kee dhaabbattu bal'isi. Dunkaana nagadaa haa ta'u, dunkaana hojii haa ta'u, kan barumsaa haa ta'u, kan tajaajilaa haa ta'u bal'isi. Finyoo isaa dheeressi. Qafoo isaa immoo jabeessi. Akka qilleensi hin jissine, akka bubbeen hin jissine, akka waanumti xiqqoon hin jissine qafoo isaa immoo jabeessi. Ati gara bitaaf gara mirgaatti bal'atta. Ati gara bitaaf gara mirgaatti hin dagaagda. Ameen ameen. Harka keessan lamaan garasiif garanatti bal'isaati beessuma godhaati amantiidhaan. Ergaan kun na ilaallata kan jettan, sagalee kun kan kooti jettan, harka keessan bitaa mirgatti bal'isaati ani jedha. Gara bitaaf gara mirgaatti nan dagaaga. Irra deebi'aati ani jedha. Gara bitaaf gara mirgaatti nan bal'adha. Nan naala malee hin naalamu. Irra deebi'aati nan naala malee hin naalamu. Pheenxeen tokko guddisi ameen jedhi.
ollaan bitaa mirgaa guyyaa gadda kee dhaggeeffatu guyyaa salphina kee dhaggeeffatu dunkaana galataa dhaabuu dhufee si gargaara. Biyyan jirtu guddisi ameen jedhi. Har'a badda bor badda warri siin jedhani si wajjin dhufanii galataaf hin dhaabatu. Yesuus kana hin godhaati ameen jedha. Ati gara bitaaf gara mirgaatti hin dagaagda. Sanyiin kee saba warra kaanirra biyya hin fudhata. Sanyiin kee sanyii badu osoo hin taane, sanyiin kee sanyii harcee badu osoo hin taane, sanyiin kee sanyii saba warra kaanirra biyya fudhatudha. Sanyii keetu sanyii Kiristoos. Hidda dhiiga keetu Kiristoos wajjin wal hidhatee jira. Jabeessaati ameen jedhaa. Dhiiga Yesuus keessa jiru keessa immoo dhukkubni hin taa'u. Dhiiga Yesuus keessa jiru keessa immoo duuti hin taa'u. Dhiiga Yesuus keessa jiru keessa immoo abaarsi hin taa'u. Yeroo tokko tokko pheenxee ana baaramaadha, ani dhakkataadha, ani lafa namaan ga'u, ani akkasii jedhu dhageenya. Kun sirrii miti. Dhugumayyuu ati mucaa Waaqayyoo taanaan, dhugumayyuu ati kan Kiristoos taanaan, si keessa rakkinni hin jiru, si keessa dhukkubni hin jiru, si keessa duuti hin jiru, si keessa kan jiru isa jiraatee si jiraachisuudha.